mirgaa bitaa fagoo dhiyoollee warri qoommitee caqasuu jirtan cuftummaa yooyya olii waarin teessan nagaa tun qoommiteen taboorana Global Miidiyaa tagam Itoophiyaa rasanii dhiyaatu. Akka inni Itoophiyaatti guyyaan argurraan dhal sagalii gan 2018 anname otu biyya gurrisan buusu jirleello molu jaataniiti. Olii waari mirgaaf bitaa ta duuniyaa balloosanii dhiyeessinaa itti dhiyaadda ak xummur oduu teennaatti nu waliin tura saniin jenna. Oduu jalqabaati yuunivarsiitiin Boorana barnoota isteemidhum torbaan irratti barattootuma barumsa sadarkaa lammaffaa barsiisuu jalqabee jira. Yuunivarsiitichi sagantaa isteemii ji'oota 2 qopheessirratti barattootuma barumsa shalaqa jaatanii alii man barumsa guutuu abbaa liibanii fi man barumsa adda liiban waataa handiriyaa bal'oo keessatti argamu. Barsiisuu jalqabee jira. Sagantaan kun hubannoo barattoota saayinsii, teekinooloojii, injiinarii fi herreega irraa qaban cimsuuf kan kaa'eeffatu yoo ta'u, barattoota kutaa 9 akka kutaa 12 baratan irraa xiyyeeffata. Barumsi kun mata duree ijoo 5 irraa kennamaa jira. Herreega, saayinsii, kompiitara bu'uuraa, baayoloojii fi fiiziksii, keemistirii fa'a. Oduu itti aantuun bulchiinsi diriyaa bal'oo buufata fayyaa keessatti guyyaa fayyaa hawwanii mata duree maddigalee addaan hin cinne fayyummaa hawwaniitiif jedhu marii paanaalii jilachaa oolan. Hooggantuu waajjira fayyaa diriyaa bal'oo Sister Qabballee jaatanii utubaa maatii kan taate hawwaniif xiyyeeffannoo kennuun rakkoo fayyaa akkaataa isaan qunnamtirra ittisuun hojjechuu qabna. Ammallee tajaajila kennamu keessatti gara laafinnaaf kutannoon qaraayyuu hawwan tajaajiluu qabnaa jedhe. Oduu wal fakkaatuun godin Boorana aana mooyyaleetti namoonni akka dhibaman dhiiga qabu gargaaruuf dhiiga arjooman. Warri dhiiga arjoom kun akka jedhanii dhiigi namaa kennuun nama dhiiga qabuuf abbaa kenneellee faayidaa waan qabuuf nami cuftinuu itti hirmaachuu qabaa jedhan. Oduu biraatiin tapha kubbaa miilaa akka Oromiyaa dirguddaa godin Booran ba'aa nageellee Booranaa taphachaa jira. Irra kan hirmaata gareen kubbaa miilaa taltallee tapha marsa dhuma dooq fudhachuuf taphatan dabarte. Guyyaa har'aa tapha kubbaa miilaa taltalleef gooroo doolaa jidduu geggeeffamu gooliin 2-2 walqixa ba'uun taltalleen tapha dooq fudhataniif dabru isii mirkaneeffattee jirti. Dhuma oduu teennatti manni maree Islaama Itoophiyaa soomii Islaamaa hangan 1447 guyyaa roobii yookaan kamis keessa tokkirra akka ol ibsa baase. Akka abbootiin amantaa tun jettu yoo guyyaa hibxata baatiin mul'atu soomii roobii rool yoo hin mul'atin immoo kamisir roolaa jedhan. Qoraa bulaa deebana hordoftootteen Boorana Global Miidiyaa daa'imtuun teenta mirga bitaa tagam Itoophiyaa ta guyyaa irraa sumirraa xumuraa oduu hedduu dibiilla sumaan isaanii qopheessinaa. Anname oduu biyya guddisan buusuuf jirleello moluu jaataniiti akkasumni waliin jiraadhaa Boorana Global Miidiyaa hordofa saniin jedhu.